Jirra jirtuu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya koon irraa madde isin haa ga'u isiniin jecha mootiyyuu waan ajaa'ibaa tokkoon isinitti deefachuuf deema. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya du'aayin keessan bakka maratti nu gargaara. Xiqqashoo isii yeroo ammaa kana torbaan kana keessa haala jijjiiramaa haala ulfaataa wayii keessa jira. Mataan kiyya kun sirriin hin jiru waan wayii yaadutti jira. Waan kana guutummootiyyuu ka tolchuu fi ka akka silaa ati barbaaddu odoon taane akka ofii barbaadutti sii godhu Waaqayyo waan san guutuu isaatu mootiyyuu anilleen abdii kiyyaa fi waan ammallee mataan dhukkubsaa jiru kana Waaqayyo marraan kaadha. Jireenya fooyyeffadheettanii biyya namaa kanarra facaatanii jirtan akkuma nuyi Waaqayyoon yaadaaf muraada keessan isinii guutee akka milkooytanii biyyatti galtan. Hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya koon irraa madde isin haa ga'u isiniin jecha. Nageenyi koon irraa madde isin haa ga'u isiniin jecha egaa turtii yeroo dheeraa boodaarra isinitti deebi'eetiin jira. Egaa har'a maaliin deebitee jettanii har'a wanni deebi'een dursa nagaa isin gaafachuudha. Nagaatti aansee mootiyyuu waan yaada kiyyaa dubbachuuf hin deema. Akkam isin nagaa keessanaa jirtanii baga nagaa naa jiraattan isiniin jecha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Egaa har'a wanni an dubbachuuf deemu waan dhuunfaa kiyyaatti malee waan nama tokkorraa dubbachuuf hin deemu waan namaa keessaa gallee jirraa xumurree namuu xumurate rabbiin warra dura wal dhabaa turellee rabbiin nagaa walitti haa godhu nagaan wajjin haa jiraachisu jennee du'aa goona. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaanii isinitti illee dheeressuu waan baay'ee haasa'uuf hin deemu har'a mootiyyuu waan ajaa'ibaa tokkoon isinitti deefachuuf deema. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya du'aayin keessan bakka maratti nu gargaara. Yeroo hedduu nu bira dhaabbatanii wanni isin du'aayin isin nu gootan waa mara keessaa nu baarteetiin jirti Waaqayyoon waa milkeessu. Isinillee Waaqayyoon nu kadhadhaa isiniin jecha har'aa wanni an qabadhee deebi'ee waan addaati. Wanni addaa sun xiqqashoo isii yeroo ammaa kana torbaan kana keessa haala jijjiiramaa haala ulfaataa wayii keessa jira. Mataan kiyya kun sirriin hin jiru waan wayii yaadutti jira. Wanni sun immoo tiyyuu Waaqayyo naa milkeessaa fi naa milkeessu yoo Waaqayyo irraa taate naa milkooyti yoo immoo tiyyuu hin taane naa milkooytu Waaqayyo immoo akka naa milkeessu abdiin qaba jechuudha. Sayidarra maaf akkana jedhaa jettanii gaafii isinitti akka ta'u abdiin qaba. Gaafillee isinitti yoo ta'ellee har'aaf immoo tiyyuu adda baasee waan akkanaatu na jira waan akkanaati jedhee himuufillee xiqqashoo isii anallee fi adda hin baane. Yaadutti jira malee wanni sun ta'es naa hin mul'anne gaafa wanni ani barbaadu akkaan amma dhaabbadhee sammuu kiyyaan mari'achuutti jiru kun gaafa ta'e isinuu waan dhageettan ta'aa gabbayee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyatti waan haala kiyyaa waan keessa jiruu fi waan irra gahe isinii gabaasuun kiyya dirqama jechuudha. Kanaaf ammaa fi mootiyyuu isin guutuun keessan akkuma amantii keessanitti ka amantii islaamaallee ka amantii kiristaanaallee ka waaqeffataallee ka ortodoksiillee akkuma itti amantanitti akkuma amantii keessaniitti Waaqayyoon akkanaa kadhattan isiniin jedha. Hedduu takka waan akka malee nama yaachisu keessan jira. Eessatti godha akkam godha maal tayaa waan jedhu hedduu sammuu kiyya na jeeqee torbaan kana keessa jiruun addunyaa isiin cinqii hedduu qabdi furmaata hedduu qabdi isii namni addunyaa tana keessa jiru waa hedduu hawwiin kee mootiyyuu waa hedduu. Namni guyyama dhalate irraayyuu eega of baree of dandaheetiniin jedhee waa yaadu eegalerraa wanni inni yaadu hedduudha. Hamileen inni hamilu waa hedduudha. Waan kana guutummootiyyuu ka tolchuu fi ka akka silaa ati barbaaddu odoon taane akka ofii barbaadutti sii godhu Waaqayyo waan san guutuu isaatu mootiyyuu anilleen abdii kiyyaa fi waan ammallee mataan dhukkubsaa jiru kana Waaqayyo marraan kaadhaa. Waaqayyoon akka naa milkeessu abdiin qaba jechuu barbaadetti. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa na jalallee hin cinqaminaati. Sa'id maal ta'ee jettanii warroonni cinqamtaniin beeka. Garuu mootiyyuu akka gaariitti isin guutuun keessanuu akka amantii keessanitti Waaqayyoon naa kadhattanii wanni anamma yaadaa jiru kun wanni natti as deemaa jiru wanni sammuu kiyya torbaan kana dhiphisaa jiru kun yoo Waaqayyo irraa taate akka naa milkeessu naa kadhadhaa. Yoo mootiyyuu feeni Waaqayyoo keessa hin jiraanne mootiyyuu isinuu hin taatu jechuudha.
Kanaa fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jiru addunyaa tana keessatti ilmi namaa kun qormaata hedduu jira. Qormaanni addunyaa tana keessatti mudatu immoo dirqama wanni yaaddesuu wayiin bakka sii gaheeti wayiin immoo tuyyuu waan sanitti achi cittee dhibbaan dhibbatti wanni ati yaaddesuu sii ta'a. Yookaan mataa ofiitiifuu qormaanni sunuu deebi'eetii si qormaata. Kanaa fi qormaanni an amma keessa jiru kun qormaata yeroo ammaa kana qormaata akka malee natti hamaati. Mana ammaa fi anilleen qormaanni an keessa jiru hedduu ulfaataadha. Mana kiyya keessallee akkuma xiqqoo isii rakkoo wayitu jira. Rakkoo sanillee isin hordoftoonni kiyya mootuyyuu amma durallee rakkoo hedduu keessa seennee rakkoo san keessaa baane. Ammallee mootuyyuu abdii keessanii fi abdii waaqayyoo akka isin du'aayin tun na taate du'aayin naa gootanii wanni isin du'aayin naa gootan akka silaa ati barbaaddu hin taane akka waaqayyo barbaadutti si yaa hiikkattu jettanii akka du'aayin naa gootan abdiin qaba. Maal haasaa jettanii na jalaa hin cinqatina. Wanni guutuun isaa mootuyyuu akkaataa yeroon wanna maraa yeroo fidaa wanna maraa baratu fidaa wanna maraa baratu oofee fidaa. Asumaan mootuyyuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa inda gadhee haasaatu karaan na taree isin guutuun keessanuu bakkuma jirtanitti biyya lafaa kanarra bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'uun irraa madda isin haa ga'u hedduun isin jaalladha. Ammallee mootuyyuu baga bara 2023 nagayaan xumurtanii fayyaa gaarii xumurtanii waaqayyo fayyaa isinii kennee bara 2024tti waaqayyo nagaan isin baase isinii jechuun barbaada. Barri kun immoo bara milkii kan ulfinna kan dagaaginna kan waan yaaddan itti milkooytanii fi kan ammallee mootuyyuu biyya namaa kana keessatti addunyaa barbaacha fira ofii gatee haadhaaf abbaa ofii biraa bahee biyya namaa kana keessatti rakkachaa jirus hedduudha. Kan biyya namaa kana keessatti mootuyyuu waan baheen illee argatee akkuma barbaadetti galullee hedduudha. Addunyaan tun buburreedha jechuudha. Jiruun addunyaa tun buburreedha. Kun milkaayaa kun mootuyyuu milkaa'u. Yeroo mara rakkoo fi gadadoo walitti naasoynu jechuufin har'a waan kana yaada kiyyallee isinitti qabadhee dhufe yaada kiyyaa isinii fi waaqayyo irraan kaadhaa du'aa naa godhaa jechuun barbaada. Warroonni mootuyyuu biyya keessaa baatanii obboleessa keessan gattanii haadha keessan abbaa keessan gattanii jireenya fooyyeffadheettanii biyya namaa kanarra facaatanii jirtan akkuma nuyi waaqayyoon yaadaaf muraada keessan isinii guutee akka milkooytanii biyyatti galtan abdiin qaba. Fi dhalaa kenna guutuu isaatu haa milkeessuun jedha. Kanaafuu jajjabaadhaatii jiruun biyya namaa tun mootuyyuu waa lama inni namaa kun waa sadii ofirratti hin beeku. Yeroo ofiitti hin fayyadamu, fayyatti hin fayyadamu, umrii ofii kanatti hin fayyadamu. Nuti immoo ka dhiiraa fi dhalaa warra umrii ofii kanattis yeroo ofiittis fayyadamee waa hundattuu fayyadamee milkaa'ee galu rabbiin waa taasisu. Biyya namaa kana keessa waa hedduu argaa jirra. Tokko akkanumatti xaaree umrii ofii kana fixee osoo hin milkooyne gala. Tokko mootuyyuu madiqqoo isii zamanuma xiqqashoo wayii taa'ee biyya namaa kana keessa milkaa'ee haalli wanni ni barbaadu guutuun ulaagaan guutamee fi milkaa'ee gala. Kun mootuyyuu inumaa fayyaa ofiituu dhabee fayyama ofii tanaayyuu dhabee fayyaan nagaan haadhaaf abbaa isaa biraa bahee fayyaa ofii tanaa dhabee fayya dhabeessi haadhaaf abbatti akkama amma argaa jirru jiru addunyaa kun buburreedha wanni isiniin jedhee fi akkuma yeroo ammaa kana nu mudachaa jiru kun suuditti fayyaa ofii dhabee galaa kun suuditti harka ofii dhabee galaa kun ija dhabee galaa kun lubbuunuu hin galu jechuudha. Jiruun addunyaa tun fatanaa hedduu qabdi. Warroonni rabbiin fayyaa isinii kennee biyya namaa kana keessatti milkooytanii galtanilleen ammas rabbi isin haa milkeessu. Warroonni immoo fuulduraaf abdiin keessan milkaa'uu ta'e isin haa milkeessu anilleen du'aa isinii godha jechuudha gama kiyyaa fi kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa akka gaariitti dhugatti gadi qabeettiin du'aayii isinitti deeffadhaa. Jabaadhaatii du'aayii naa godhaa maal rakkatte jechuu keessa hin hafu. Wanna kana mootuyyuu buriiftaan keessatti wanni guutuun isiitu adda baati. Wantoota silaa isin bashannansiisa jedhee ofii kiyya itti yaadu yoo isinillee itti bashannanuudhaaf isin bashannansiisa jedhee sammuu kiyya keessa na dhufe isin bira hangaa ture ammaan dura akkuma argitanitti fakkeenyaaf nama birallee dhaabbachuu haa ta'u. Kana guutuu isaa wanni irraa naqabeetiin jedhe xiqqoo isii yaada ammanatti jirtu kan du'aayii isinit deeffachaa jiru kana. Kanaaf waaqayyoon nallee haa milkeessu isinillee haa milkeessu isiniin jedha. Akkasiitti herreedduun nama kennaa yoo waan adda addaa viidiyoo namarraa haasoytee waan nama haasoytee ajandaa haaraa achi fidde malee waan akkanaatitti himtu kana gaduu siin laalu maal haasaa siin jedhanii. Kanaafi wanni anatti illee jiru waan hamtuudha waan jabduu dhugaa waan akka nama yaadda isaatti obboleeyyan kiyya
akka gaariitti du'aayin keessan na barbaachisaa du'aayin keessan na bira dhaabbadhaa isinii jedha isinillee immoo bakkuma jirtanitti rabbi isin haa milkeessu barri bara milkii bara badhaadhinaa bara dagaagaa bara waan barbaanne itti argannee milkooynee biyya keenyatti nagaa hangallu waaqayyo nuuf haa godhuun isiniin jedha. Kanaaf egaa akkuma san maatii kiyyaafillee nagaa kaleessa nutti keessa ture san rabbiin akka nu deebisu maatii kiyyallee waan irratti xiqqashee walitti buunee huma ayyaadaa amma yeroo ammaa kana yaadaa jiru yaada isinitti deeffadhee du'aayiidhaan irratti na gargaaraatii yaadni keessanii fi du'aayiin keessan hedduu na barbaachisa isiniin jedhu kanarratti waan ati dalagaa jirtu kun sirrii miti jennee wal dura dhaabbannee wal dura dhaabbachiisa akkasiisan odoon ta'in heddullee na jalaa yaadanaati ni jiraa miiree. Anillee huma jabaattee bahee miidiyaa kanarra na dubbise malee waanuma humna kiyya ol ta'ee jennaan mee yaadni hordoftoota kiyyaa maali jedheetiin dirqama hordoftoonni kiyya du'aayii naa godhanii amma dura hordoftoonni keenya nama hedduu du'aayii godhanii du'aayiin isaanii nama hedduu milkeessitee mana deebitee qormaata nuti keessa turre durattillee nu bira dhaabbattanii hedduu du'aayii nuu guutanii du'aayiin teessan nu milkeessitee waan guutuu cabsinee keessaa baane du'aayiin teessan saarukaa waa hedduu gargaarti. Kanaaf egaa kan dhiiraa kan dhalaa bakkuma jirtanitti kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan hundi keessanuu du'aayin akka na bira dhaabbattan abdiin qabaa yommuutiyyuu akkuma yaadutti mana keessatti naa dhumte takkaa'u haaluma salphatti naa dhumte wanna san ol baheetiin waan akkanaatu na mudate jedhee isiniif waadaa isinii gala. Ammaaf immootiyyu na harkaa wal dhohittee akkam taatii eessa gortii garana gortii waan kana akkamittiin miidiyaa irratti ol ka'ee takkuma naasaa waan jedhutuyyuu haasa'uu na dhogge. Kanaaf immootiyyu gurraaf walitti deebinaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya heddullee na jalaan cinqaminaati. Du'aayin keessan hedduu akka malee na barbaachisaa du'aayin na bira dhaabbadhaa isiniin jedha fuula keeritiin yoo waaqayyo jedhee waaqayyo irraa yoo taate waan gammachiisaadhaan wanni sun naa milkaa'ee takka immootiyyu wanni sun maalitti akka cabe gabbayee ka isiniisu ta'a jechuudha. Waaqayyo naa gargaaru bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa tura isiniin jedha hedduu isin galatoonfadhaa kan islaamaaf kan kiristaana du'aayin keessanii na bira dhaabbadhaa isiniin jedha waaqayyo isin waliin haa ta'u.